Dhaggeeffattootaaf jaallattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa akkam jirtu? Nagaan keenya kabajaa bakka jirtan maratti isin haa dhaqqabu jechaa odeeffannoowwan irra qabannee jirru isin biraan geenya. Mataawwan oduu keenya irraa keessaa hidhamuu obboleessa ajajaa olaanaa Baawwaboo Jaalmarruu irraa eegalla. Ajjechaaf dararaa Oromiyaa keessatti adeemaa jiru kan odeeffannes of harkaa qabna. Oduu biyyoota alaas qixeeffannee jirra. Qophicha qindeessuuf dubbisuun kan isin faana turu ana Gaajimaatii. Haga dhumaatti akkan waliin turtan kabajaan isin gaafata. Kallattumaan waliin gara sanatti dabarra. Obboleessi ajajaa olaanaa Baawwaboo Jaalmarroo har'a Buraayyuutti ukkaanfamuun gabaasame. Waanuma obboleessi hidhatee bosona jiruuf firri qabsaa'otaa dararaa guddaa arguun bara bulchiinsa mootummaa Itoophiyaa ammaa baramaa kan ta'e. Haalli kun daran hammaatee adeemuu isaatu himame. Gabaasaa Finfinnee Maltiimiidiyaan argateen gochaan fira qabsaa'otaa dararuu cimee itti fufuudhaan guyyaa har'aa naannoo kellaa yookaan Buraayyuutti Abarraa Dirribaa obboleessi hangafaa Jaalmarroo shugguxiidhaan doorsisanii ukkaamsuun fudhatanii deemuu himameera. Namni ukkaanfame kun abbaa maatii daa'imman 8 ta'uu maddeen odeeffannoo ibsanii Abarraa Dirribaa qonnaan bulaa ta'uudha kan himame. Namni qabame kun waanuma obboleessa Jaalmarroo ta'e qofaaf akka ta'ellee himameera. Kanaan durattis maatiin Jaalmarroo sababa ilma isaaniitiif jecha manni itti gubamee qe'ee irraa baqatanii dararaa hamtuu keessummeessaa turaniiru. Abarraanis badii tokko malee yeroo adda addaatti mana hidhaa keessatti dararamaa tureera. Ammas mana hidhaa irraa ba'ee osoo hin turin irra deebiin nama homaa dantaa siyaasaa hin qabne ukkaamsanii jiru jedha gabaasichi. Erga murni kun marii nagaa buusuu jedhame irraas gaaffii Oromoo dhiitee bahuun akkuma mala isaatiitti filannoo isaa uummata nagaa dararuu taasifateera jedha gabaasaaleen arganne. Odeeffannoo itti aanee qabnuun Gujii Lixaa Aanaa Galaanaa keessatti namoonni nagaan ja'a waraana raayyaa ittisa Impaayirattiin bakka tokkotti ajjeefamaniiru. Waggoottan 5 darban ilmaan Oromoo nagaa ajjeesuun akka waan ayyamamaa ta'etti ilaalamuun namooti 100,000 lakkaa'aman lubbuu dhabuu danda'aniiru. Hawaasa nagaatti maqaa waboo fi deeggaraa waraana bilisummaa Oromoo jedhu itti moggaasuun reebicha ajjechaa firaarsaa yoo dhaqqabe seerri gaafatus kan hin jirre ta'uun dararaawwan suukanneessaa gurraaf dhaga'uun ulfaatu danuun raawwatamaniiru. Haalli kun marii nagaan xumura argata jedhamee torbanoota darban keessa yaadamaa turus mariin marsaa lammaffaa Taanzaaniyaatti adeemsifamaa ture waliigaltee malee xumuramuu hordofee haalli Oromiyaa keessatti adeemaa jiru isa duraan olitti hammaachuun uummati nagaan Oromiyaa bakkeewwan hedduu keessatti ajjeefamaa akka jiran gabaasaaleen ba'an ifoomsaniiru. Bifuma kanaanis godina Gujii Lixaa Aanaa Galaanaa ganda Giwwee Baadiyyaa jedhamtu keessatti waraanni mootummaa uummata nagaa hojii qonnaatti bobba'ee jiruuf jireenya isaa gaggeeffatu mana isaanii keessaa qabuun jimaata darbe jechuun 24 bara 2023 namoota 6 jumlaan bakka tokkotti ajjeesuu maddeen himanii jiru. Namoonni loltoota sirnichaan ajjeefaman kunneen Badhaanee Lolee, Taarikuu Miiraa, Bushaa Ataraa, Nugusee Gannaalee, Halaakee Heexosaa fi Chuuchuu Areerii nama jedhaman ta'uu odeeffannichi mirkaneesseera. Namoonni ajjeefamuun isaanii eerame kunneen hidhatanii dhukaasanii akkasumas hojii siyaasaa birootti hirmaatanii osoo hin taane Oromummaa isaanii qofaaf yakkamuun qe'eef qabeenya isaanii irraa qabamanii ajjeefamuu odeeffannichi caqaseera. Odeeffannoo biraa itti aanee qabnuun lixa Oromiyaa godina Qellem Wallaggaa Aanaa Jimmaa Horroo keessatti namoonni nagaan 4 waraana mootummaan ajjeefamaniiru jedhame. Waraana bilisummaa Oromoof da'oo taatanii nu waraanaa jirtu jechuun hawaasa Oromoo miidhaa kan jiru mootummaan Itoophiyaa godina Qellem Wallaggaa Aanaa Jimmaa Horrootti dargaggoota 4 ajjeesuu isaa himame. Maqaan dargaggoota ajjeefamanii Huseen Bashirii Tasammaa, Raasimuu Hangaasuu Tasammaa, Marga Abdataa Maamus kan jedhaman yoo ta'u ajjechaan kun ganama kaleessaa 26 bara 2023 raawwachuu isaa odeeffannoon argame mirkaneesseera. Akkasumas ajjechaan kun itti fufuun raayyaa ittisa biyyaatiin lixa Oromiyaa godina Qellem Wallaggaa Dambidolloo keessatti rasaasa uummata nagaa irratti dhukaasanii lubbuu namoota hedduu galaafatuu fi hedduus madeessuun barameera. Akka maddeen ibsanitti 25 bara 2023 magaalaa Dambidollootti waraanni mootummaa dhukaasa uummata nagaa irratti bananiin lubbuun namoota hedduu galaafataniiru. Kanneen lubbuun dabarte keessaa kan maqaan nu dhaqqabe Lalisee Dibaabaa ganda Sayyoo Munkoo, Lalisee Kennaa Dambidolloo ganda Duwwaa 5, Hundattuu Heenooq Dambidolloo ganda Duwwaa 4, Maskaram Yohaannis ganda Duwwaa 5 keessatti kan argaman ta'uu ifame. Tarkaanfiin kun gabaa walakkaatti ta'uun miidhaan kun akka hammaatu kan taasise yoo ta'u akka hawaasni magaalaa Dambidolloo jedhanitti milishaan tarkaanfii kana fudhatee yeroo inni milishaa hin ta'in namaaf ergamaa ture intala tokko jaalalaaf gaafatee sababa diddeef guyyaa gabaa kana humnaan dirqisiisuuf yaalii taasisus hin milkoofne jedha.
Kanarraa ka'uun fedhii dhuunfaa isaaf namoota toora sana irraa biqila gurguraa turan rasaasaan rukuchuu maddeen himaniiru. Odeeffannoo gara kibba bahaa godina Arsiitii qabnuun ammoo manneen hawaasa Oromoo 23 abiddaan barbadeeffamaniiru jedhame. Oromiyaa kibba bahaa godina Arsii aanaa Sirkaa keessatti lola waraana bilisummaa Oromoo fi loltoota mootummaa gidduu guyyoota lamaan dura adeemsifame hordofuun tarkaanfii haaloo waraana mootummaan raawwatamaa jiruun uummanni nagaa miidhamaa jiraachuu maddeen himaniiru. Gandoonni aanaa Sirkaa raafama hamaa keessa jiraachuu maddeen himanii ganda Waajii, Raaphasaa fi Biduu Baalaa keessatti manneen 23 waraana mootummaan gubamaniiru jedhame. Oromiyaa kibba bahaa godina Arsii aanaa Sirkaa keessatti lolli waraana bilisummaa Oromoo fi raayyaa ittisa biyyaa gidduutti guyyoota lamaan dura adeemsifame hordofee waraanni mootummaa ajjeechaa murtee seeraa malee uummata nagaa irratti raawwataa jiraachuu himame. Gandoota baadiyyaa aanaa Sirkaa kanneen akka Waajii, Raaphasaa, Biduu Baalaa, Heellaa Amajaa, Heellaa Xaareetaa, Gallabee Amajaa, Macarraa Soojii Saadee, Gallabee Hulul dabalatee kanneen biroo keessatti raafamnamaan raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaatiin raawwatamaa jiraachuu maddeen himanii jiru. Waraanni mootummaa aanaa Sirkaa ganda Waajii Raaphasaa keessatti himata waraana bilisummaa Oromoo wajjin hariiroo qabdan jedhuun namoota gara 8 qabanii osoo deemaa jiranii dhukaasa waraana bilisummaa Oromootiin itti banameen booda loltoonni mootummaa namoota qaban keessaa namoota 6 ajjeesuu isaaniis ibsameera. Haalli naannichaa yeroo ammaa akka yaaddessaa ta'uu isaa gabaasichi caqaseera. Odeeffannoo itti aanee qabnuun miseensa adda bilisummaa Oromoo kan ta'e obbo Abdurrazaaq Abbaa Biyyaa du'aan addunyaa kanarraa boqote. Adda bilisummaa Oromoos gadda itti dhaga'ame ibseera. Qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamu keessatti hiriiruudhaan qooda adda addaa kennaa kan ture qabsaan Abdurrazaaq maqaan masoo isaa Abbee Abbaa Biyyaa dhibee tasa isaa mudateen du'aan addunyaa kanarraa boqoteera. Abdurrazaaq Abbaa Biyyaa Abbaa Diiduu godina Jimmaa magaalaa Jimmaa ganda Maantiinaatti abbaa isaa obbo Abbaa Biyyaa Abbaa Diiduu fi haadha isaa aadde Diggoo Abbaa Bulguu irraa akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1976tti dhalate. Abbeen akkuma guddatee yeroo isaa ga'etti qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamu keessatti hirmaatuun waan danda'uun haga gaafa lubbuun isaa baatutti gumaacha isarraa eegamu baataa tureeraa jedha ibsi abaaboon baase. Addatti sochii qeerroo godina Jimmaa keessatti nama qooda hin dagatamne kenne akka ta'e seenaan hirmaannaa qabsoo isaa mirkaneesseera. Abdurrazaaq bara mootummaa Abbaa Irree Wayyaanee durfamu keessa hordofamaa fi sodaachifamaa akkasumas hidhamee gidirfamaa kan tureen erga mootummaan Wayyaanee karaa irraa makfames bara mootummaa badhaadhinaa biyya bulchaa jiruttis hidhamee reebamaa turuu isaa abaaboon kaaseera. Bara 2018 wayita hoogganni adda bilisummaa Oromoo gara biyyaa deebi'een booda bobbaa jila baawoo godina Jimmaatti taasifameef koree simannaa keessatti adda durummaan socho'ee qooda bahataa ture. Caasaa adda bilisummaa Oromoo magaalaa Jimmaa dabalatee onoota godina Jimmaa adda addaa keessatti gadi dhaabuuf akkasumas hawaasa ijaaruu keessatti Abdurrazaaq Abbaa Biyyaa Abbaa Diiduu nama qooda guddaa taphatee kan ture yoo ta'u, caasaa baawoo godina Jimmaa keessatti dirqama dinagdeen dhaaba utubuu itti kenname cinatti dirqamoota itti kennaman biroo jabinaan nama ba'ataa ture akka ta'e abaaboon yaadachiiseera. Abdurrazaaq Abbaa Biyyaa guyyoota muraasaan dura dhukkuba akka tasaa isatti dhibamee hospitaala Jimmaatti wal'aanamaa erga tureen booda irraa fayyuu dadhabuun sadaasa 26 bara 2023 du'aan boqotee jira. Adda bilisummaa Oromoo du'aan boqotuu jaal Abdurrazaaq Abbaa Biyyaa Abbaa Diiduutti gaddatti dhaga'ame ibsaa maatii firootaa fi jaallan qabsaa'otaaf jajjabina hawwaa jedheera. Odeeffannoo biyyoota alaa irraa qabnuun jiraattonni Libaanos magaalota daangaa jiran Gaazaa keessatti waraanni guyyoota 4 dhaabbachuun wal qabatee gara biyyaatti deebi'aniiru. Sanbata darbee guyyaa lammaffaa dhukaasa dhaabuu guyyoota 4f Hamaasii fi Israa'el gidduutti taasifameen naannoon tasgabbii dhabde daangaa kibba Libaanos irratti kanneen argaman gandoonni jiraattonni irraa duwwaa ta'an jireenyatti yeroo gabaabduufis taatu deebi'uu Aljaziraan kaleessa gabaasee jira. Manneen daldalaa cufaman deebi'anii banaman konkolaattonni daandii keessa socho'an magaalaa daangaa tokko keessatti maatiin tokko suuraa ka'uun magaalicha mul'isaniiru jedha Aljaziraan. Waldhabdee garee hidhattoota Libaanos Hizbollaa fi humnoota Israa'el gidduutti uumameen lammiileen Libaanos gara 55,500 ta'an qe'ee isaanii irraa buqqa'uu isaanii dhaabbanni godaantota idil addunyaa beeksisee ture. Lola kanaan Libaanos keessatti namoonni 100 ol kan du'an yoo ta'u, namoota nagaa 10 ol isaan keessaa 3 gaazexeessitoota akkasumas namoonni 12 lammiilee nagaa 4 dabalatee Israa'el irraa ajjeefamaniiru. Libaanosii fi Hizbollaan waliigaltee garee waraana Israa'elii fi Hamaas gidduu taasifameef keessa seeraan kan hin jirre yoo ta'u,
Boqonnaan kun wal jijjiirraa rookeettii, dhukaasa meeshaa waraanaa fi haleellaa qilleensa irraa guyyaa guyyaan akka dhaabbatu taasiseera. Lammiileen Libaanos tokko tokko carraa kanatti fayyadamuun manneen isaanii miidhaman sakatta'achuu fi meeshaalee isaanii fudhachuu ni gargaaraa jedha Aljazeeraan gabaasasaan. Hoogganaan mana barumsaa soorama bahee Abdallaa Kuteeshii fi haati warraa isaa Asaabaan guyyaa lammaffaa walitti bu'iinsa kanaatti mana isaanii ganda Hayulaa kallattii bakka waraanni Israa'el daangaa ce'ee fuuldura jiru baqatan. Yeroo midhaan walitti qabuun jalqabuuf jirutti ooyiruu ejersa isaanii dhiisanii intala isaanii wajjin gara kaaba jiraachuuf deeman. Jimaata gara mana isaaniitti deebi'anii gara ooyiruu midhaanii bakka zayitiin walitti hin qabamnetti yeroo deebi'anitti irratti goggogee jira jedhan. Waan cufa bara kanatti dhabneerra kan jedhan maatiin kun garuu hundi keenya fayyaadha, kan hunda irraa barbaachisus kanaa jechuun Saabaan dubbachuu Aljazeeraan gabaaseera. Gabaasa dhumaa Afrikaa qabnuun Seeraaliyoonitti hidhattoonni mana hidhaa cabsanii hidhamtootas yaasuu booda daangaa yeroo sochii kaa'ameera. Seeraaliyoon ergaa hidhattoonni mana hidhaa cabsuun hidhamtoota yaasanii daangaan yeroo sochii kaa'amu magaalaa guddoo biyyattii Firiitaawon onseera. Erga biyya lixa Afrikaa kana keessatti yaaliin fonqolcha mootummaa gaggeeffamee dilbata kaleessaa ganama manneen hidhaa jajjaboo biyyattii hedduu keessaa hidhamtoonni baafamuu ministeerri odeeffannoo biyyattii ibseera. Booda garuu pirezidaantiin biyyattii Juuliyaas Maadaa Baayoo hidhattootni haleellaa raawwatan hedduun qabamuu ibsan. Ibsa karaa TV biyyattii kennaniin wanti mudate kun aggaammii hamaa nageenya biyyattii booressuuf aggaamamee fi haleellaa diimokiraasii irratti raawwatedha jedhan. Garuu adeemsi hidhattootaa kunneen yaalii fonqolcha mootummaa kan kaayyeffate ta'uu ibsuurraa of qusatan. Pirezidaantichi amma tasgabbii fi nagaan mirkanaa'uu ibsan. Garuu hidhattoonni biyyattii goolan kunneen eenyu akka ta'an yookaan maal akka barbaadan bal'inaan hin ibsine. Akka BBC'n gabaasetti erga waxabajjii darbee pirezidaantii Baayoon garaagarummaa dhiphaan irra deebiin filannoo mo'atanii as Seeraaliyoon goolama siyaasaa keessa jirti. Taajjabdoonni idil addunyaa burjaajii filannoo irratti uumamee fi akkaataa sagaleen itti lakkaa'ame akkasumas doorsisa qaamolee mootummaa qabxii argachuuf gaggeessaa turan balaaleffachuun ibsa baasanii turan. Haleellaa hamaa biyyattii goole kana booda ministeerri odeeffannoo hatattamaan daangaa yeroo sochii labse. Akkaataa labsii kanaan jiraattonni biyyattii hunda mana turuu balaliin gara biyyaa fi biyya keessaa gara alaatti taasifamuu hundi haqameera. Ganama kana loltoonni biyyattii meeshaalee waraanaa gurguddaa qabachuun magaalota keessa naanna'aa turan. Hedduun isaanii Seeraaliyoon qulqulleessina jechaa sagalee ol kaasuun dhaadataa turan. Hidhattoonni haleellaa raawwatan kunneen hidhamtoota meeqa akka gadhiisisan lakkoofsaan hin ibsamne. Garuu suuraa fi viidiyoo miidiyaalee hawaasummaa irratti gadhiifame akka mul'isutti giddugala magaalaa Firiitaawon mana hidhaa Paadembaa jedhamu keessaa namoonni hedduun ba'aa turan. Viidiyoo tokko keessarratti weellisaa beekamaan raapper Boos Laach kan bara darbee yakka saamichaan hidhame bilisa ba'uun wayita mana hidhaa sana keessaa ba'u mul'ata. Hagayya darbes loltoonni biyyattii mootummaa fonqolchuun aangoo pirezidaantummaa qabachuuf yaalan hedduun hidhamaniiru. Biyyoonni lixaa Afrikaa 8 fonqolcha mootummaa booda humna waraanaatiin bulaa jiru. Biyyi ollaa Seeraaliyoon taate Giiniinis loltoota fonqolchaan aangoo qabataniin bulaa jirti. Naannawaa kana keessa biyyi nagaa qabdu Seeraaliyoon qofa turte. Ameerikaa, UK fi gamtaan Awurooppaa akkasumas jaarmiyaan biyyoota lixa Afrikaa walitti qabu ECOWAS taatee dilbata darbee mudatee balaaleffachuun ibsa baasaniiru. Dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa odeeffannoon irraa qabannee jiru kana fakkaataa. Odeeffannoo keenya guyyoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.